Jirtu akkam fayyaa keessanii barnoota nama qabadhee jiru waa'ee guyyoota 1000 jalqabaa kan jedhudha. Or the first 1000 days. Maqaan kee Dr. Abarraa Olaaniin jedhama. Speeshaalistii wal'aansa ijoolleef daa'immanii akkasumas immoo barreessaa kitaaba bu'uura fayyaa daa'immaniiti. Chaanalii kanaaf haaraa taanaan subscribe gochuun dagatina. Barnoota kana immoo kan baay'ee barbaachisaa ta'e karmaan gaditti hordofaa. Bifa gaaffiitiin yoo eegalle kunuunsi daa'immanii yoom eegaluu qaba jennee yoo namoota hedduu gaafannu namoonni tokko akka daa'imni dhalateen jiru tokko immoo yeroo haati garaa keessatti ulfoofte yookaan yeroo daa'imni gadameessa keessatti uumamee kaasee kan jedhanis jiru. Haa ta'u malee kunuunsi daa'immanii yoom eegaluu qaba? Deebiinis kunuunsi daa'immanii kan eegaluu qabu haati sun osoo hin ulfaa'in yeroo mucaa godhachuuf yaaddu. Osoo daa'imni gadameessa keessatti uumamin dursitee jechuudha. Osoo gaafuma mucaa godhachuuf yaaddu gaafa kunuunsi daa'ima sanaa kan jalqabu. Sababni isaas maaliif kana jettee yoo ta'an sababni isaas tokko haati tokko tarii fakkeenyaaf duraan kan darbee dhugaatii alkoolii dhugdu yoo ta'e exactly guyyaa ulfi sun gadameessa ishee keessatti uumamu beekuu dhiisuu waan dandeessuuf dursitee dhiisuun barbaachisaadha. Dursitee dhiisuun kun maal fayyada? Dhibee feetaal alkool sindireem jedhamu kanaan dura barnoota irratti hojjedheen ture. Dhibee kana hambisuuf fayyada. Fakkeenyaaf amma haati tokko exactly guyyaatti gadameessa ishee keessatti ulfi uumame beekamuu dhiisuu dandeessi. Kana beekuu dhiisuun ani isheen beektu hedduu gaafa marsaan laguu ishee xinnoo afur yookaan irra darbudha. Malee exact guyyaa sana hin beektu. Kanaaf torbee 2 torbee 3 beekuu dhiisuu dandeessi jechuudha. Isayyuu yoo sirriitti beekte yoo marsaan laguu ishee seeraan dhufate. Kanaan ala garuu hanga ji'a tokkootti beekuu dhiisuu dandeessi. Haati sun alkoolii dhugdi taanaan fakkeenyaaf hanga ji'a tokkootti mucaan sun gadameessa keessa yeroo jiru alkooliin sun karaa hiddan dhuuraa itti darbaa ture jechuudha. Kanaaf daa'imni sun feetaal alkool sindireem godhachuu danda'a. Kanaafuu dursitee gaafa mucaa godhachuu yaaddu ji'a 1 ji'a 2 dursitee dhiisuu qabdi jechuudha. Inni gara biraan tarii kanaan dura daa'ima dhibee spinal bifida jedhamu tokko jira yookaan meningomyelocele kanneen jedhaman jiru. Isaan kana godhattee qabdi yoo ta'e daa'imni tokko yookaan haati tokko daa'ima akkasii qabdi yoo ta'e maal gochuu qabdi? Wanti kun irra deddeebi'ee dhufuu danda'a yookaan rikaarensii qaba jechuudha. Wanti kun daa'ima itti aanu irratti akka mul'anneef osoo ulfi gadameessa keessatti naafin ji'a 1 dursitee dawaa yookaan qoricha fooliik asiid jedhamu fudhachuu qabdi. Osoo ulfi gadameessa haadha keessatti uumamin ji'a 1 dursitee. Kana gooteennaan parsantaa 50 irratti rikaarensii wanta kanaa yookaan dhufuu wanta kanaa. Yoo kana gochuu baatte garuu carraa rikaarensii wanta sanaa akkuma jirutti jira jechuudha. Marsaa taanutis daa'imni isheen godhattu spinal bifida qabaachuu danda'a. Kanaafuu gaa dursitee osoo daa'imni gadameessa keessatti uumamin itti yaaduu qabdi, kunuunsa gochuufis qabdi. Kunuunsa kana goone taanaan daa'imni spinal bifida godhata, alkoolii sana dursitee hin dhisne taanaan mucaan ishee feetaal alkool sindireemii godhata, mucaan miidhameera jechuudha kunuunsa dhabuudhaan. Inni gara biraan dhibeewwan fayyaa kanneen akka dhiibbaa dhiigaa, sukkaara, dhibee gaggabdoo fi kan kana fakkaatan tarii kanaan dura qabdi yoo ta'e haati sun sirriitti to'atamuu qaba. Osoo daa'imni garaa keessatti hin uumamin yookaan gadameessa keessatti hin uumamin sirriitti kontirool ta'uu qaba jechuudha. Akka yeroo ulfaa daa'ima irrattis haadha irrattis rakkoo hin finne gochuun murteessaadha kontirool godhanii. Kanaan ala garuu dhibeewwan kunneen kan akka dhiibbaa dhiigaa, sukkaara, gaggabdoo yeroo ulfaa hammaachuu malu cimuu danda'u jechuudha. Darbee illee ulfumti mataan isayyuu dhiibbaa dhiigaa fiduu danda'a. Sukkaara fiduu danda'a. Kana maal jenna? Dhiibbaa dhiigaa ulfa wajjin wal qabatee sukkaara ulfa wajjin wal qabate jenna. Kanneen duraan immoo dhiibbaa dhiigaa qaban, sukkaara qaban sirriitti kontirool hin taane taanaan kun daran itti cimuu danda'a jechuudha. Haati immoo haadha irratti dhibeewwan kun immoo daran cimnaan daa'imas haadhas hin miidhu jechuudha. Akkasumas dawaan isaan fudhatan illee daa'ima sana miidhuu danda'a. Fakkeenyaaf dhibee gaggabdoo qabdi taanaan haati tokko qoricha kanneen akka valpooriik asiid, feenobaar, feenoten jedhaman tokko jiru. Isaan kana fudhachuun dhibee uumuu danda'a. Kanaaf dursitee osoo daa'imni gadameessa keessatti uumamu itti yaadanii qophaa'uun baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Akka daa'imni sun hin miidhamneef. Dhibeewwan daddarboo kanneen akka HIV dursanii osoo daa'imni gadameessa keessatti uumamin vaayirasiin qaamaadhaa keessa jiru akka sadarkaa guddaan gad bu'u taasisuu qabu yookaan zeeroo vaayiraal lood kan jedhamu. Yoo kana taasisan akka dhibeen kun daa'ima haadhaa daa'imatti hin dabarre taasisu jechuudha. Kanaafuu daa'ima kunuunsuu yoom jalqaba? Osoo daa'imni gadameessa keessatti uumamin jalqaba jechuudha. Kana malees bakka hordoffii ulfaa taasisuu qabdu
yookaan ANC follow up kan jennu jechuudha. Akkasumas immoo wantoota yeroo ulfaa ishee barbaachisan wantoota yeroo ulfaa yoo nyaatte gaarii ta'an akkasumas immoo wantoota mucaa gaafa godhatte ishee barbaachisan kana jechuun egaa beekumsaanis ta'uu danda'a qabeenyaan dursanitti qophaa'uun baay'ee barbaachisaadha. Kanaafuu kunuunsi daa'immanii osoo daa'imni gadameessa haadha keessatti uumamuu jalqaba jechuudha. Wantoonni haadha garaatti baattu miidhan hundi daa'ima garaa jiru ni miidhu. Darbee darbees immoo wantoonni haadha garaatti baattu fayyaduu danda'an fakkeenyaaf akka sila jenne qoricha adda addaa fudhachuu dhibee gaggabdoof akkuma jenne akkasumas immoo haadha irratti miidhaa kan hin qabne darbee darbeellee daa'ima gadameessa keessa jiru irratti miidhaa fiduu danda'a. Wantoonni haadha miidhan daa'ima miidhu haa ta'u malee wantoonni haadha fayyadanis ta'e wantoonni haadha miine daa'ima sanas miidhuu danda'u. Kanaaf dursanii itti yaadan itti qophaa'uun itti qoricha fudhataa jiru taanaan ogeessa mariisuun baay'ee barbaachisaadha jechuudha osoo daa'imni garaatti hin uumamin. Kun egaa dursanii daa'ima ofiif yaaduudha jechuudha. Kanaaf kunniin maatiin daa'imman isaanii godhan osoo hin ulfaa'in jalqabuu qabu jechuudha. Kunuunsa nuti daa'imman keenyaaf goonu osoo haati hin ulfaa'in jalqabuu qaba jechuudha. Ispeesifikaalii gara mata duree kwarraatti yoon darbe waa'ee guyyoota 1000 jalqaba. Guyyaan 1000 jalqaba guyyaa gaafa daa'imni gadameessa haadhaa keessatti uumamee galee hanga dhalatee waggaa 2 guututti. Isaan kanas immoo bakka 3ttirra. Yeroo ulfaa daa'imni dhalatee hanga waggaa 1 fi waggaa 2ffaa jenna. Piriginaansiin yeroo ulfaa guyyaa 270 waggaan 1 365 waggaan 2ffaa akkasuma gaafa walitti dhaan guyyaa 1000 ta'a jechuudha. Kana egaa guyyoota 1000 jalqabaa kan jennu. Kunis kan jedhameef sababa mataasaa qaba. Guyyoonni 1000 jalqabaa yeroo itti ariitii guddaan guddatan waan ta'eef daa'imman nyaanni yookaan sooranni daa'imman yeroo kana nyaatan yookaan argatan eenyummaa fi egeree daa'imman sanaa irratti gahee hagana hin jedhamne qaba. Yeroon kun yeroo itti daa'imman soorata madaalamaa yoo hin arganne yookaan yoo hin argatiin hafan miidhaan cimaan isaan irra gahu akkasumas immoo soorata madaalamaa argannaan qaamaan jaboo fi sammuun qareeyyii akka ta'aniif carraa deebi'ee hin argamnedha akkasumas yeroo deebi'ee hin argamnedha jechuudha. Yoo soorata madaalamaa nyaata gahaa dhaban hedduu miidhamuu sammuun isaanii guddinni sammuu isaanii hedduu miidhamaa guddinni qaama isaanii hedduu miidhamaa booddee illee osoo nyaatanii osoo argatanii kan sirraa'uu hin dandeenyedha. Akkasumas immoo yeroo kanatti haala gaariidhaan guddannaan haala gaarii soorata gaarii argannaan gara fuulduraatti egereen daa'imman akkasii sammuun qareeyyii qaamaan jabeeyyii akka ta'an taasisa jechuudha. Kanaaf egaa guyyoota 1000 jalqabaa kan jennu. Sooranni guyyoota 1000 jalqabaa kunuunsa jaalala naannoo tasgabbaa'aa fi fayyummaa fi guddisa daa'immaniif mijataa ta'e naannoo akkasitti guddachuun yookaan guddisuu waliin yoo wal duukaa ta'e bu'uura egeree mucaa sanaa kan murteessudha. Egaa daa'immaniif kan barbaachisu soorata qofa miti. Sooranni akkuma jirutti ta'e soorata madaalamaa argachuun kunuunsa jaalala naannoo isaan itti guddatan tasgabbaa'aa fi fayyummaaf gaarii kan ta'e yookaan mijataa kan ta'etti yoo guddatan bu'uura egeree mucaa sanaa kaa'anii darbu yookaan murteessanii darbu jechuudha. Kunis egaa carraa deebi'ee hin argamnedha jedhamee tilmaamama. Kanneen kana keessaa tokkoof isaa ol irrannaan nyaata isaa ta'u kunuunsa isaa ta'u naannootti guddatan isaa ta'u kanneen kana keessaa tokkoof isaa ol irrannaan guddina qaamaa guddina xinsammuu fayyummaa xinsammuu akkasumas immoo guddina hawaasummaa fi guddinni fi dandeettiin sammuu daa'immanii carraa deebi'ee hin argamne dhabuun miidhamuu danda'a. Kana egaa akka ifa ta'uuf afaan Ingiliffaan yoon kaa'e together with stable responsive relationship with caregivers and a safe and nurturing environments, nutrition during a child's first 1000 days build the foundation for a child's development. When one or more of this support is absent, a child's physical, social, emotional and cognitive development can suffer, resulting in the loss of opportunities that are every child's birthright. That are very important and every child's birthright. Tokko mirga isaaniidha lammaffaa immoo carraa deebi'ee hin argamnedha jechuudha yeroon kun. Kun egaa jechaan jedhu akka ifa ta'uuf kan inni Ingiliffaan kaa'e tariitii loqonnaan itti fayyadame hiika adda addaa kan godhanneef jedheen. Kanaaf guyyoonni 1000 jalqabaa kunuunsa maatiin kennaniif akkasumas immoo naannoo isaan irratti yookaan itti guddatan isaan irratti hundaa'uudhaan waliin ta'anii bu'uura daa'ima sanaa murteessanii darbu jechuudha. Guyyoonni 1000 jalqabaa yeroo dhuman jechuunis waggaa 2tti jechuudha. Dheerinni qaama daa'immanii walakkaa gaafa nama guddaa ta'anii ni xumuru.
mucaan tokko gaafa umuriin isaa waggaa 2 gahu dheerinni qaama isaa persentaa 50 dhumeera jechuudha. Kanaa booda immoo kana dabala jechuudha. Akkasumas guddinni sammuu persentaan 80 ni xumura. Kanaaf yeroo kana soorata annisaaf ho'a guddina qaamaa fi sammuu akkasumas kanneen dhibeewwan fayyaa irraa isaan ittisan madaalawaa ta'an argachuun baay'ee murteessaa fi faayidaa guddaa qaba jechuudha. Kanaafuu guyyoota 1000 yeroo jennu bakka sadiitti qoonnaa ilaallu. Yeroo ulfaa jechuunis guyyoota 270, waggaa jalqabaa guyyoota 365, waggaa lammaffaa guyyoota 365, waliigala waggoota guyyoota 1000 jalqabaa jennee keenya jechuudha. Akkuma jenne egaa guyyoota 1000 jalqabaa keessaa guyyaan 270 yeroo ulfaadha. Seelonni sammuu daa'ima gadameessa keessa jiru naannoo ulfa torban 4 naannoo 10,000 baay'inni isaanii. Kun daran baay'ataaf dabalaa deemuudhaan naannoo ulfa torban 24 ammoo gara biliyoona 10 yookaan 10 biliyoon ta'u jechuudha. Namni guddatu tokko seelota sammuu isaa keessaa seelota sammuu biliyoona 86 qaba. Naannoo torban 24 kana gidduutti 10 biliyoon kan ta'u dhumeera jechuudha. Kanaaf guddina hedduu ariifataa ta'e irra jira jechuudha sammuun. Akkasumas narviin hedduun bakki itti narvoonni ergaa walirraa fuudhan kan jennu saayinaaps kan jedhamu kun jechuudha. Coomni narvii haguuguudhaan ergaa ariifachiisu maayiliinshis kan jedhamu hedduun isaanii yeroo daa'imni gadaa keessa jiru uumamu ga'a. Kun hundi wantoota haati nyaachuun karaa hidda handhuuraa daa'immaaf dabarsitu irratti hundaa'a. Wantoonni kun amma jenne kun yeroo ulfaa uumamu waan ta'eef kun immoo wanta daa'imni argatu irraa uumama akkasumas immoo kanarraa kan inni hojjetamu daa'imni immoo isaa argata karaa hidda handhuuraa haadharraa argata jechuudha. Kanaafuu wanta haati nyaattu murteessa jechuudha yeroo kana. Kanaaf yeroo kana haati nyaata pirootinii gahaa qabu akkasumas immoo gosa coomaa gaarii ta'an qabu unsaturated fat acid kan jedhaman akkasumas immoo vaayitaaminootaa fi mineraalota akka ayireenii, ziinkii, fooliik acid kan jedhamuun kanneen kana nyaachuun baay'ee barbaachisaa fi guddina sammuuf qaama daa'imaaf baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Dabalataanis mineraalota akka ayireenii fi vaayitaaminota akka fooliik asidii kan qabu kan piriinaatal vaayitaamins jedhamu bifa qorichaan qophaa'ee yeroo hordoffii ulfaa haadholiif kan ajajamu yookaan kan ogeessi kennu baay'ee barbaachisaa fi kan fudhatamuu qabudha waan ta'eef sirriitti fudhachuun baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Yeroo hordoffii ulfaa godhan wanta ogeessi barreesseef piriinaatal vaayitaamins kan jedhamu kana ayireenii fa'aa kan qabu fudhachuun baay'ee murteessaadha. Kun egaa guddina sammuu daa'imaaf qaama daa'imaaf baay'ee gaariidha jechuudha. Inni taanu waggaa jalqabaadha. Hangi qabiyyee sammuu daa'imaa dhuma waggaa jalqabaatti hanga yeroo dhalatuun harka 2 ta'a. Ji'a jalqabaa persentaan 36 kan yeroo guddatu godhachuu danda'u godhata sammuunsaa. Dhuma waggaa tokkotti immoo persentaa 70 xumura jechuudha. Kanaaf harka 2 dabala jechuudha. Yeroo daa'imni dhalatee kaasee hanga waggaa tokkotti. Kanaaf egaa sammuun ariitii guddaarra jira jechuudha. Dhuma waggaa jalqabaatti dheerinni qaama isaanii persentaa 50 dabala. Yeroo dhalatan seentimeetira 50 dheeratu taanaan waggaa tokkotti seentimeetira 75 dheeratu jechuudha. Ulfaatinni qaama isaanii immoo harka 3 dabala. Yeroo dhalatan kiiloogiraama 3 taanaan naannoo waggaa tokkoo kiiloogiraama 9-10 ulfaatu jechuudha. Kanaaf ariitii guddaarra jiru jechuudha. Kun hundi egaa nyaata yeroo kana argatan irratti hundaa'a. Erga dhalatanis nyaanni ammoo baay'ee murteessaadha jechuudha. Ji'a 6 jalqabaa egaa garaagarummaa sa'a 2 hanga sa'a 3 aannan harma haadhaa qofa ho'isuun baay'ee murteessaa fi barbaachisaadha. Wantoota daa'imaaf barbaachisu hunda qaba jechuudha. Haa ta'u malee waan tokko qofa hin qabu. Innis maadhaa vaayitaaminii D gahaa hin qabu daa'imaaf. Kanaaf kana gochuuf immoo maal gochuu qabaa dhurii? Ifa yookaan caama aduutti akkaataan kanaan dura barnoota tokko hojjedhee jira. Akkaataa itti daa'imman ifa aduutti baasan isa daawwadhaa. Aannan harma haadhaa waan hundaa qaba garuu vaayitaaminii D hin qabu waan ta'eef daa'imman ifa yookaan caama aduu argachuu qabu. Yoo ifa yookaan caama aduu argachuu hin danda'an ta'e immoo vaayitaaminii D bifa qorichaan qophaa'e fudhachuu qabu jechuudha. Kun egaa ji'a 6 jalqabaa kunuunsa nuti daa'immaniif goonudha. Umurii ji'a 6 eegalee aannan harma haadhaa itti fufuun nyaata dabalataa eegalsiisuun baay'ee barbaachisaa fi murteessaadha. Akkasumas akka daa'imman dhibee adda addaaf hin saaxilamneef of eeggannoo barbaachisan kanneen akka harka keenya dhiqachuu, qulqullina eeggachuu garbiroo akka jiranitti ta'e talaallii akka fudhatan taasisuun baay'ee murteessaadha. Talaallii talaalchisuun dhibeewwan daddarboo hedduurra daa'immanitti isa waan ta'eef. Soorata madaalamaa kan jennu
daa'imman waggaa tokkoof lamaaf kan barbaachisu wantoota sadan kana qabaachuu qaba. Innis kanneen guddina qaamaa fi sammuu daa'immaniif barbaachisan, kanneen ho'ina qaamaaf kennanii fi annisaa kennan, akkasumas immoo kanneen daa'imma dhukkuba adda addaa irraa ittisan. Kana kan soorata madaalamaa kan jedhaman. Kunis waan adda addaa qaba jechuudha of keessatti akkuma suuraa irratti argitan kana. Haa ta'u malee waggaa jalqabaa kanatti aannan loonii, chokooleetii, keekii, walumaa galatti kanneen sukkaara hedduu qaban akkasumas immoo damma, cuunfaa yookaan juusii seennu kanneen kana daa'immaniif kennuun gaarummaa hin qabu. Kanaan dura barnoota qofaatti hojjedheen ture. Dammi miidhaa mataasaa qaba. Cuunfaan immoo cuunfaa yookaan juusii kennuufirra wantoota juusiin sun irraa hojjetaman oriijinaalii isaanii fireeshii isaanii akka isaan nyaatan taasisuun barbaachisaadha. Dabalataanis daa'imman waliin rafuu dhiisuu, siree tokko irra rafuun waggaa jalqabaa miidhaa mataasaa qaba. Sudden infantile syndrome kan jedhamu jechuudha. Akkasumas immoo osoo continuously bira taa'anii hin ilaalin daa'imman garaan ciibsuu dhiisuu. Garaan ciibsuunis akkasuma sudden infantile syndrome kan jedhuuf daa'imman tasa du'anii argamuu hin saaxila waan ta'eef siree tokkorra waliin rafuu akkasumas immoo garaan ciibsuun gaarii miti jechuudha. Garaan ciibsuun faayidaa qaba. Haa ta'u malee kun garaan ciibsuun osoo ilaalluu ta'uu qaba. Daa'imman waggaa tokko gadi garaan ciibsinee biraa sokkuu hin qabnu jechuudha. Akkasumas immoo wantoota tasa ujummoo qilleensaa seenan akkasumas wantoota daa'imman miidhan irraa eeguun barbaachisaadha. Waggaan jalqabaa yeroo sammuun daa'imaa waan isa mudate, waan naannoo irraa bare gaariis ta'e hamaa bu'uura godhachuun ariitii guddaan itti guddatudha waan ta'eef maatiin wantoota hedduu gochuu qabu. Nyaata dabalataan jechuudha. Kun egaa yeroo niiroplasticity jedhama. Maatiin umurii waggaa jalqabaa kanatti maal gochuu qabu? Ijaan ilaalaa, qaama isaanii qaqqabaa, sagalee dhageessisuun haasofsiisuu fi kunuunsuu qabu jechuudha. Sababni isaas haalli kun akka isaan qaama miira isaanii, sammuu isaanii waliin wal simsiisuun yookaan koordineet godhanii bu'uura guddina dandeettii isaanii godhatan taasisa. Kanaaf nyaata madaalamaa kennuun dabalata waggaa jalqabaa kunuunsa akka kanaa gochuufii qabu jechuudha. Inni itti aanu guyyoota 1000 jalqabaa keessatti waggaa tokko hanga waggaa lamaadha. Yeroo kanatti egaa sammuun daa'immanii bakka itti niiwuroononni wal quunnaman yookaan saayinaapsii kan jedhamu haaraa hedduu itti uumamudha. Guddina sammuu daa'immanii keessatti akkasumas illee saayiziinsaa fi qabiyyeensaa fi hangisaa dabalaa deema. Dabalataan garuu ciminaan kan itti fufee deemu bakka itti niiwuroononni ergaa walirraa fuudhan wal quunnamuun wantoota kanatti baay'ataa deema jechuudha. Saayinaapsii kan jedhamu. Umurii ijoollummaa kanatti sekeendii tokko keessatti bakka itti niiwuroononni wal quunnaman yookaan saayinaapsii kan jedhamu miiliyoona tokkotu haaraa uumama. Namni gaafa guddatu sammuun saayinaapsota tiriliyoona 125 ol qaba jedhamee tilmaama. Kun egaa waggoota tokko lama jalqabaa sekeendii keessatti miiliyoona tokkotu uumama jechuudha. Kana gaafa ta'udha kan namni guddatee tiriliyoona 125 ol saayinaapsii qabaatu. Daa'imni umuriin isaa waggaa 2 guute tokko dheerinni qaama isaa akkuma sila jennee walakkaa dheerina yeroo guddatu qabaata. Akkasumas immoo waggaa 2tti qabiyyeen mataa isaa persentaan 80 dhume sanaa booda sentimeetira 5 qofa dabala jechuudha saayiziin isaa. Akkasumas jecha hedduu afaan dubbachuu akkasumas immoo sirriitti deemuuf sirriitti fiiguu jalqabu waggaa 2ffaa keessa. Kunis egaa maal barbaada? Waantaa fi haga daa'imni nyaatu irratti hundaa'a. Kanaaf nyaata gahaa, nyaata madaalamaa barbaada jechuudha. Dabalataanis umurii kanatti jechuunis waggaa tokko hanga waggaa lamaatti daa'imman wanta gochuu barbaadan irraa yoo ittifaman yookaan yoo maatiin dhorkan fedhii ofii tursiifachuu hin danda'an yookaan dhorkuu hin danda'an waan ta'eef akkasumas immoo aarii obsuun dabarsuu hin danda'an waan ta'eef akkasumas wanta isaanitti dhaga'ame tokko jechaan ibsatanii waan dubbachuu baafachuu hin dandeenyeef dafanii salphaatti aaru jechuudha. Yoo maatii wanta irraa dhorkan. Kanaaf umurii kanatti maatiin daa'imatti dheekkamuu fi humna fayyadamuu osoo hin taane amalaa fi fedhii daa'imaa sanaa sirriitti baranii kabajuufii qabu. Haalli kun isaan maatii morkatan kun yeroo dandeettiin dhaga'uu fi dubbachuu isaanii cimaa deemu salphataa deemu. Kana malees daa'imman umurii waggaa tokko hanga waggaa lamaa kanatti TV fi wantoota diijitaal miidiyaa ta'an akka ilaalan eeyyamuu qaban maatiin akka tapha adda addaa taphatan malee akka sooshaal miidiyaa adda addaa TV wantoota diijitaal miidiyaa ta'an ilaaluun kan akka ilaalan taasisuun gaarii miti jechuudha. Miidhaa mataasaa hedduu qaba. Miidhaa isaaf kanas immoo guyyaatti hagam akka ilaaluu qabanis umurii isaanii irratti hundaa'ee kanaan dura barnoota hojjedheera isa ilaaluu dandeessu. Akka waliigalaatti egaa guyyoota 1000 jalqabaa kan jennu yeroo ulfaa
waggaa jalqaba waggaa lammaffaadha. Kanneen armaan olii kana sirriitti gochuudhaan maatiin daa'ima isaanii osoo daa'imni gadameessaadhaa keessatti uumamiin dursanii eegalanii kunuunsa gaarii gochuun guddinaa fi fayyaa daa'imman qareeyyii ta'an godhachuun murteessaadha. Waan na dhaggeeffattaniif hedduu galatoomaa.